አባቴ ሀቢቢ ድምፅህም ደከመ አይቼ አላውቅም ልክ እንደዚህ ታምነ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جالتمتوتا ماتك يا كم جرتونا في السنين ججبات رمضان أكمل سنين جنا بقى ربي رمضان كتير أنا سينجهي كم برانا كم ملكي كم مجور ربي سنين فتايسو يا رمضان كتير كمني ما شاء الله رمضان نبرانا فيكا يدو فيكا قرانا منياتا يروح كانت فيكو ربيني جي أخيري كيست دلقتان ونرقيني تاسيسو كان برانا قمتشون قمني كان برا رفتو اللي ربينا كانوا متي ورقوتو دان قمتشو دان قبون واتايسو السنين جدا ما كرادي ما جرا وسو كرادي ما في داوتو تكيام بقى قدين سنجحين جنيني جدي في جتشولا يرون كرادي مواني yookaan viidiyoo waraabaa deema yookaan irrafaa yookaan yaadaa deema. Kana sadan keessaa viidiyoo waraabaa deemuu filadhe. Irra caalattis immoo yeroon viidiyoo waraabu silkii ilaalu waan sin ajaa'ibu silkii ilaalee lafti naan mara. Silkii ilaalu waan fedhe waraabu kaameraa achumatti qabee tanan deema jechuudha. Yeroon manatti galee ilaala waan waraabame sana. namni akka kiyya mudannoo akkanaa qabdan jirtudha. Maaliidhaaf konkolaataa keessatti garuu ani maaliif akka lafti naan marullee hin beeku ani. Saniif amma sin waliin haasa'aa deema. Rafuu sin barbaanne yaaduu sin barbaanne sin waliin fataazanaa jechaa deema. Ar'a seenaa wayii isinitti himuu barbaade seenaan sun immoo obboleettii fi obboleessa laallataa jechuudha. Obboleessa fi obboleettii turanii obboleessa obboleettiidhaa bilbilee fi obboleettii kiyyaa karaa deemaa jira. Yeroon darbuu sirra goree darbaa jedheen achina ayyee jetteen obboleessan jetteeni yeroo waa hojjechuu kara kushiinaa darbitu mana ishee keessa homtuu hin jiru. Burtukaana lama malee homtuu hin jiru jechuudha. Ayyeettidha harka qalleeyyiidha. Achiin burtukaana kana lamaan cuunfitee burcuqqoo lamatti naqxee fi eeguun jalqabde kanuma isaan affeera yeroo dhufan jettee haadha manaa isaa faana dhufaa jechuudha. Achiin yeroo barriin qabamee yookaan barri rukutamee irraa bantu akka ishee yaaddee miti nama sadiitu dhufe. Kan ishiin qopheessite kan nama lamaati. Kan dhufe garuu nama sadii. Achiin burcuqqoo tokkotti bishaan naqxee burcuqqoon lamaan cuunfaa burtukaanaa qabaame dhiyeessiteefi jechuudha. Isa bishaanii sana obboleessaaf kennite. Isa cuunfaa burtukaanaa san lamaan haadha isheetii fi niitii obboleessa isiitii kennite jechuudha. Obboleessaa yeroo kennituuf maal jetteen ati burtukaanni kun sin tasmaama'uu safanii kana dhugii jetteeni kenniteef. Yeroo hunee ilaalu bishaani garuu inni amaan jenne huneetum laalee lafa kaa'ee jechuudha. Achiin jaartisaa maal jetteen mee ati cuunfaa burtukaanaa kana dhuge ani kanan dhugaa jetteen. Achumaan inni maal jedheen lakkee ani kanan dhugaa kan biraan sii fida jedheen. Ishii jetteeni bishaanicha san dhugee kushiinaa darbee mi'a waliin dha'ee yaan akka waan harkaa cabee wayiitti harkaa cabee kan biraan deemee sii fidee dhufaa suuqidhaa jedheen. Achi lakkii bakka dhiisi jetteeni obboleettii isaatii iccitii sana dhossee fi jarris dhuganii innis bishaan isaa dhugee yeroo ba'uudhaa ka'an obboleettii isaa ofitti qabee kiisii harka kaa'ee maallaqa fuudhee harka ishee keessa kaa'ee bakka mi'a nama kushiinaa keessaa cabse sana deemitii harii ijoollee kana miila si jalaa muraa jedheen. Isin illee gagammaddee ishii
ishii jetteeni maaliidhaaf obboleessa jechuun gaachana ofiiti, iccitii ofiiti, abbaa ofiiti, waa hunda ofiiti. Akkasitti iccitii sii dhoskee fi deemee jechuudha. Yeroo kamuutuyyuu obboleessa keessan kabajaa, jaalladha. Obboleessa yeroo osoo hin fuudhin yookaan osoo hin heerumin obboleessa kee baay'ee jaallattaa, baay'eetti dhiyaataa, iccitii baay'eetti himattaa. Yeroo inni fuudhe immoo irraa faffagaattaa jechuudha. Maaliidhaaf kan itti dhuftellee halagaadha. Akka duratti sanatti itti mamaxxantu obboleessa kee yeroo kamuutu irraa hin faffagaatin. Yeroo kamuu obboleessi kee siif da'oo keeti. Siniin jedhaa daawwattoota kiyya. Seenaa sanaan kan wal fakkaatu immoo ammas obboleessumaaf obboleettidha jechuudha. Obboleessatuyyuu karaa alaatii dhufaa jechuudha. Ishiin immoo manuma keessa kutaa ishii keessa jirti. Achiin ol seenee duuba ishiitiin dhufe gateetti ishii kanarra harka keewwatee jechuudha. Achiin addunyaa kanarraa eenyutu jabaadha jedheen. Achiin ana jetteen. Ammas deebisee addunyaa kanarraa eenyu jabaadha jedheen. Ammas deebistee anaa jetteen. Achiin aaree gateetti ishii gadhiisee ba'uudhaa deeme. Ammas sadaffaa irratti barrirra qaqqabee addunyaa kanarraa jabaan eenyu jedheen. Si'i jetteen. Jalqaba maaf ana jettee amma immoo maaf si'i jettee jedhee gaafate. Akkas jetteen obboleessa kiyya yeroo gateettii kiyya qabdee jirtu san addunyaa kanarraa jabaan akka kiyyaa hin jiru jetteen. Yeroo ati immoo gateettii kiyya gadhiiftee na cinaa deemtu laaftuun akka kiyyaa addunyaa kanarra hin jirtu jetteen. Obboleessa kiyya yeroo kamuu na cinaa hin fagaatinii. Yeroo kamuu ati na barbaachiftaa. Yeroo kamuu ati ifa jiruu kiyyaate obboleessa kiyya jetteen. Dhugaa isheeti. Obboleessi ofii agartuu ofiiti. Obboleessi ofii gaachana ofiiti. Obboleessa keessan jabeeffadha. Jabaa ofii abbaa jabeeffata. Obboleessa keessan jabeeffadha. Maaliif siniin jedhee shamara tokkotuyyuu yeroo heerumte tidaarii qabattee jettee obboleessis yoo waa badii dalagellee yoo khayrii dalagellee abbaa manaa ishee bira teessituma waa'ee obboleessa kana haasofti. Akkas ta'uu hin qabu. Obboleessa kan kee faarsi. Obboleessa kan kee jajjabeeffadhuuti. Gaarummaa isaa irraa haasa'e malee badii isaa irraa hin haasa'in. Obboleessi kee agartuu keeti waan ta'eef dursa isa argite waan ta'eef yeroo kamuu obboleessa kee jaalladhu siin jedha. Asoonni kiyya har'aa shamara qofa hin laallatu, warra dhiiraa illee hin laallata jechuudha. Warri dhiiras akkasumatti obboleettii keessan jajjabeeffadha. Obboleettiin keessanii gaachana keessanii, obboleettiin keessan waa hunda keessanii, obboleettiin keessan iccitii keessanii. Osoo namni ishii bira taa'ee hamaa keessan haasa'e ishiin illee hin dandeessu. Isinillee obboleettii keessan jajjabeeffadhaa. Yoo kan tidaarii qabattee jiraattillee abshira obboleettii koo jedhaati. Osuma abbaa manaa qabdu jechuudha. Osuma abbaa manaa qabdu abshira obboleettii koo na qabdaa jedhaati gammachiisanii. Dubartii wallaahi gara laaftuudha bara. Dubartiin gara laaftuudha. Osuma waa hin godhiifin abshir anuu siif jira yeroo jettanuun onni ishii kun baqqaan furdata. Gammachuu wayiitti dhaga'ama jechuudha. Akka kiyyaatti saniif waa gochuu fi osoo hin taane bakka aamileedhuma ta'uu fi aamileedhuma kennuu fi heerumti abbaa manaa isheetirra jira. Abbaan manaa ishee aamilee haa ta'uuf abbaan manaa ishee jajjabeeffatu jechuu osoo hin ta'in yooma fuutanillee ilaalcha isin qabdanuuf ilaalcha gaarii, ilaalcha bakka ishee gammachiisu affeeruu ni qabdu siniin jedha.
obboleessaaf obboleettii jechuun wallahi hedduu beekan yeroo xiqqoo ishee tidaarii qabatanii jedhanii innis kan fuudhu alagaadha isiinis kan itti heerumtu alagaadha sanumaaf jecha xiqqoo ishee walirraa faffagaatu malee obbolummaan hedduu ulfaatti wal jajjabeeffadhaan siin jedha seenaa kana yeroo dubbisu baay'ee gara na ammeessaa jechuudha. Obboleettiin yeroo rakkoo obboleessarra qaqqabellee akkasitti gadduu obboleessi illee rakkoo obboleettii akkanatti dhoskuufiin hedduu nama inni jedha. Obboleettii keessan jajjabeeffadha akkasuma warri dhiiraallee obboleessa keessan jajjabeeffadha siniin jedha. Yoon kana keessatti waan badaa haasa'e immoo lafti ramadaana afoonillaa naaf jedha. Maaliidhaaf ilmi namaa dogongoruu hin dhiisu arrabni kun foon akka fedhe ta'a saniifi na of kolchaan siniin jedha. Yoo itti fufiitii waan akkanaa nuuf dhiyeessi jettanii seenaa babbareedaa siniifan dhiyeessaa. Yoo immoo lakkii jettanii asumaanii turtii gaarii siniin jedha. Inshaallah nagaan rabbi walitti nu haa deebisu. Karaan illee karaa milkii, karaa gammachuu, karaa nagaan deemtee galtuu rabbiin siifa taasisu naaf naan jedha. Du'aayi naaf godhaa siniin jedha. Du'aayin obboleessaa, du'aayin obboleettii barbaachiftuudha. Daawwattoota kiyya ani baay'ee isin jaalladha, baay'ee isin kabaja. Warroonni ijaan arge hin jiru hunda qilleensarraanii jaalalli qilleensarraanis immoo jajjabduudha. Du'aa keessan naaf godhaa. Akkasuma immoo viidiyoo kiyya hin xumurre kanaadha viidiyoon kiyya. Seenaa obboleessaaf obboleettii asumarratti isinirraa gabaabsaa kanatti aansuudhaan ammoo wayiin kadhadha. Innis maalinni yoo jettanii obboleessa kiyya obboleettii kiyya rabbiif jecha isin jaalladha, rabbiif jecha isin kabaja. Hunda keessanuu qaaman sinin argine qilleensumarraan sagalee keessan dhagaha. Hundi keessanuu rabbiif jecha jechuudha. Rabbiif jecha yoo isinitti balleesse illee dhiifama naaf godhaati. Du'aayi naa godhaa. Du'aayi isinirra barbaada. Du'aayin obboleessaa, du'aayin obboleettii barbaachiftuudha. Jiin kun ji'a khayriitii, ji'a keessa du'aan illee qeebalamtuudha. Du'aayi naaf godhaa siniin jedha. Wallahi dhugaa dubbachuudhaa fi yeroo ramadaanni dhufu namni hin gammada. Ani osuma gammachuu qabu gaddatu natti dhagahama. Maaf gaddi ta'uu jettanii ilmi namaa addunyaa kanarratti akkuma gammachuu qabu gaddallee qaba. Wanti na gaddisiisu abbaa kiyyaa jechuudha. Ramadaana waggaa 3 kana ramadaana nagumaan waliin qabne nagumaan qixxee qaqqabne nagumaan hiikuudhaaf guyyaan 3 yeroo hafu jechuudha. Amriina jalaa ta'anii osoo dhukkubeen osoo waa tokko dhukkuba isaanii hin dhagayin amrii ta'uu isaanii qofa dhagahee gadda guddaatu natti dhagahame. Baga nagaan qabdee, baga nagaan hiiktee yeroo namaan jedhan waan xiqqaa namatti fakkaata. Wallahi obboleeyyan kiyyaa keessattuu jechuudha biyya namaa keessa teessee rabbiin gadda sin dhageessisiin gadda caalu wallahi biyya namaa keessa teessee gadda dhagahuuni jechuudha. Sanii fi abbaa kiyyaa fi du'aayi naa godhaa fi siniin jedha. Anaaf illee rabbiin akka jajjabina naaf kennu du'aayi naaf godhaa. Yeroo baay'ee wallahi garaan kiyya keessi gubataadha. Maaliidhaaf galee abbaa kiyya illee na waallanne abbaan kiyya illee maal akka dhukkubellee gaafatu hin dandeenye galuudhaaf illee yeroon sun yeroo koronaati. Haa ta'u malees galuu hin danda'u. Sanii fi du'aayi naa godhaa abbaa kooti. Warroonni na jaallattan hundi keessanitu daawwattoonni kiyya du'aayi naa godhaa fi anaaf illee du'aayi naaf godhaa siniin jedha. Maaliidhaaf yeroo ramadaanii dhufe hundumaa baay'ee gaddaa bakka sirrumatti natti dhagahama. Namni madaa akkanaa dhabillee hin jiru.
duutii mana eenyutu seenti garuu osoo bira jiraatti dhukkuba isaa yookaan immoo yeroo umrii ta'anutti bira jiraatti gaggeeffattee jettee hangana sin gubu sanii fi hundi keessanuu du'aa inaaf godha akkasuma abbaa kiyyaallee du'aa inaaf godha siniin jira ani immoo rabbiif jechaan isin jaalladha kanuma sinitti dhaamu Malu ya paku ya mulla jakanku nyuti adiste dimti kaku baku gadi sajuruku tu pada gale dosi ade chanda biki sagale paswan siarku fawu mafle jalam nikte dum berbade silarkine dimti nara fagati adu frogan jani na gutti sof damati absab dana kotiti amile naftati وفي فكرتي أنا أفكر